Ashamaar kafuni kam jirtu hordoftoota toora YouTube channel barnoota kompiitaraa kan jirtu naga keessanii jara nuti gaata rabbii man jennu akkuma kanaan dur biratee ramas viidiyoo tokko wadisiin fira innis maayettan fileeshin keenya yoo korraaptiin biratee bifa kamiin sirreeffannaa mala kamiin sirreeffannaa kan jedhu mala san qabadisiin fira maarreesinis kanaafu viidiyoo kanaan qotu biraatti ilaalaa namoota biraatiif share godha namoonni toora YouTube channel kanaatiif haara immoo subscribe godhaatii mitiisa channel keenya taatanii jira amma kanatti maan gara barnoota keenyaatti deemna fakkeenyaaf iddoo fileeshin yeroo aduu fileeshin kun maal rakkoo maalii kan ta'e rakkoota dura ilaallachaa akkuma argatte fileeshin dhiyeessa kana jechaadha USB driver F na tigasheera fileeshin kana hubanuuf deemna bal please insert disk into USB driver garu tigasheera is format agorone format kochuuf yondem format narinta start and format akatome mal jedha amma was unable to complete format undando echara rakko kannafi jalqabu wannaati kachiru format go akkamitti akka sarreeffannu kan wajjin ilaallu ta'a echara jalqabarat CMD keenya bannaa jiru CMD jenna sana booda run as command prompt kennaa jechaadha run as jennaani garan as jennini yes jenna jechaadha yes na sana booda maal jenni barreessina eega command prompt keenya nu bane maal jenni barreessina disk odorasi keenya disk part ni erga barreessine erga kana barreessine booda enter jennaan jechaadha konfiraa gaaftan enter jennaan jechaadha sana booda kattaane jiru maal jenna list disk ni barreessina jechaadha disk kota jira list na goya sin na tarreessira jechuudha disk kana tarreess disk na tarreessira kana booda select disk waan jira jechuudha disk waan fileeshidha as biratti wanti sin adda baafachuu qabdan select gootanii clearing godhin dura kamtu fileeshidha kamtu diskidha kan jedhu adda baasuu danda'u qabdu jechuudha kanaaltanii asuma kana alatti dogogoftanii kan disk filattaniif jala balleessuu dandeettu jechuudha tokko disk 0 turunda fileeshin oka disk lama ta'ee dhufudha isalaaltanii kunti fileesh adda baastanii ofeeggannoo san gootu jechuudha sana booda enter jennaan jechuudha diskiin biyya select naatiin filatee meera jechuudha naa filadhu dheeni akkasuma naa filatameera jechuudha sana booda maal jedhee barreessa ingisa filadne attribute-dhaan jechuudha reboot attribute is disk clear read only jechaadha kan read only attribute disk clear read only successfully clear correct the moti wajara clean jere barreessa jara clean command itan clean jere barreessa successfully clean na deramas command itan jero moti wani create partition primary na jechuudha subhanallah tufne create partition primary sana boodas ammas enter jedhaan jechuudha partitioning create na ta'eera jechuudha then maal jedhee barreessa format ff file system jechuudha is equals to ntff no I mean ntff sometimes flash one ta'e fat 32 godha jechaadha file system file system inna bira lalu indina
jedhaniiti quick jedhan jechuudha. Dafee akkanaa ta'u quick. Format file system fastest to quick. Kana booda duwwaarraa amma dhibbatti successfully akkuma agartan farsitti dhibbaa successfully completed ta'eera jedhu format ta'e. Sana booda exit dhaan jechuudha. Exit keessaa bahuudhaaf exit ammas exit dhaan jechaadha. Sana booda flash iddoo flash yaadee rakkoo duratti sirraa jirre hin jiru laallaa jechaadha. Akkuma agartan reflection kiyya hin banu amma mootiyyuu successfully naasirratti jira jechuudha. Akka barbaadeen naaf banaa jechaadha. Akkana gootanii itti fayyadamuu qabu. Flash keessa osoo hin gatiin waan daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo kana godhamaatti ilaalaa namni maatii YouTube kanaan ta'an barnoota kana kanneen fakkaatan hedduu qabanneeti jira waan ta'eef kottaa maatiin ta'an dabalamaa siin jira. Bye bye ammaaf.